Haa akkam jirtu kabajamtoota nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nullee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'ammoo ganamaan abbaan manaa kiyyaa ciree marqaan hojjedhu waan jedheefi anis ajajamee yaada isaa fudhee ganamaan ka'ee ciree haala kana fakkaatuun marqaa hojjedheen jira. Egaa keessummaanis nu bira jira nu qofa osoo hin taane obbolaan keenyas nu bira jiru. Walumaan fayyadamnaa jedhee ajaja abbaa manaa kiyyaa fudhadhee ciree hojjedhee haala kana fakkaatuun fayyadamaa jiru. Koottatiitii warroonni marqaa jaalattanii koottaa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa ciree marqaan qopheesse isiniin jedheera. Daakuun isaa maa'inni yeroo baay'ee daakuu isaati. Kan isin barbaadan dubbatamuu kan qabu. Daakuun isaa kuni daakuun marqaa kuni gosoota hedduutu jira marqaa daakuun isaa garuu har'a kan inni hojjedhe eewurraa kan xaafirraa kan hojjetamudha jechuudha. Xaafii diimaa isaadha. Anis kan inni hojjedhe isa waan ta'eef namoonni baruullee barbaadanii bira darbuu kan hin barbaanne kana. Egaa marqaa kana obboloonni koo abbaan manaa kiyyaa haalaan fayyadamaa jiru baay'ee jaalataniiru. Ciree ganamaatis waan ta'eef fayyadamaa jiru. Anis egaa asitti immoo ganama waan ta'eef dirqama ciree yeroo fayyadamnee deebinee bunni nu barbaachisa. Ganama yeroo tokko tokko shaayii fayyadamna yeroo tokko tokko buna fayyadamna yeroo keessummaan jiru keessumattuyyuu buna fayyadamuutu nutti tola. Kana jedheetanii bunan qopheessaa jiran masaan ciree isaanii fayyadamanii xumuranitti ani immoo buna qopheessee fi bunas dhunnee ciree keenya fayyadamne hundi keenyayyuu gara hojii keenyatti kana. Egaa bunas koottaa fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Bunas cirees waan hundumayyuu koottaa fayyadamaan isin affeeraraa koottaa isiniin jechuun barbaade. Egaa daawwattoota keenya namoonni gaafii viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti gaafii na gaafattanii waa'ee erkabootii kanaa irratti nama nama sadiitu gaafii na gaafate. Erkabootii kanaa magaalaa eessatii bittee warri jettanii magaalaa akkamiirrayyuu ni jira jechuudha. Erkabootiin kun amma yeroon isaa edda bahee naannoo waggaa hin guunne jechuudha. Faashiniidha erkabootiin kun garuu magaalota jirtan kamittuyyuu erkabootiin kun ni argama. Bitachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Ani kan bitee asuma magaalaa Walisoo bakkuma jiraadhudha. Isinis bakkuma jirtanitti erkabootii kana argachuu ni dandeessu. Amma bakki ni dhabame hin jiru isiniin jedhee bira darbuun barbaada. Gaafii namoonni gaafii itti cinqamanii nama gaafatan immoo deebii yeroo nama biraa dhabane gaarii hin ta'u kanaafini. Egaa daawwattoota kiyyaa ammallee ciree nyaatamee hin dhumne. Ciree kan marqaa kana immoo suutuma suuta nyaachaa jiru. Isiniin jedha isinis koottatiitii nyaadhaa ciree ganamaa yeroo filannoo abbaa manaa keessanii eegaa ciree ganamaa abbaan manaa keessan marqaa naa hojjedhu sukkoommii naa hojjedhu firfiree naa hojjedhu killee naa hojjedhu wante naa hojjedhu gaafa isiniin jedhu bira hin darbinaa filannoo abbaa manaa keessanii. Maaliif jennaan kunuunsuu qabdu abbaa manaa keessanii. Kanaaf egaa anis bira hin darbine abbaa manaa kiyyaa ciree ganamaa marqaa ho'ituu kan dhadhaan irra kutte nyaachuun barbaada. Irra kutte gaafan jedhu kan dhadhaan irratti guddate yookiin irra darbe nyaachuun barbaada gaafa jedhu anis jalaa hin callifne keessummaan keenya illee nu wajjin nyaachuu qabu nullee nyaachuu qabnaa waan jedhuuf. Egaa hojjedhee jalqaba isaarraa yeroo marqaa kana hojjettu jalqaba isaarraa maaf nu waraabinii jechuun keessan waan hin oolledha. Egaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinittan himaa ani kushiinaa keessatti ibiddaa waan hojjedhuu fi baay'ee isaa natti hin tolu yeroon nyaata hojjedhu otoo istoofii ta'ee istoof irratti immoo sijjammar marqaanuyyuu baay'ee nama rakkisa. Abidda wayyaa garuu immoo abidda irratti baay'ee natti hin tolle. Jalqabarraa kaasee viidiyoo isiniif waraabne. Egaa yoo waaqayyo na gargaare gosoota hedduutu jira marqaa waan ta'eef yeroon hojjedhu yeroo ittaanutti viidiyoo jalqabaa kaasee gadhumaatti waraabuu nan yaala.
Isiniin jedha daawwattoota kiyyaa ammas bunni kiyya danfee jira kootatiitii buna dhugaa warroonni buna dhuguu jaallattan kootatiitii buna dhugaa bunni Itoophiyaa baay'ee namatti tolaa baay'ee mi'aa biyya Arabaatti garuu buna dhugaan ture yeroon biyya Arabaatti dhugaa kanan dhugee fi Itoophiyaatti galee kanan buna dhugee haalli isaa dhamdhamni isaa tokko naaf hin taane dhamdhamni isaa kan Itoophiyaatu baay'ee natti tole kanaaf egaa isinillee yeroodhaaf amma achi jirtanitti kanuma biyya Arabaa dhugaa ani immoo buna kootti si waamee ciree kootti si waamee koottaa nyaadhaa koottaa dhugaa nu wajjinii isiniin jedheera egaa kana fakkaataa daawwattoota keenya keessummaadhaafis bun danfee nuti achumaan fayyadamne gara hojiitti deemna egaa oolman keenya ganamaan kaanee kana fakkaata turtiin keenya